arrabaatan borubaatan hunjaan malee yeroo kana baatan hun jenne galgala eega walgalle lakkaamne eega walgalle booda ba'an hunjaani ulaa bananiiti inamanne ture surprise taane nam tokko namanne san booda ijoollee eegdota jawaaree hojjetaa jiru waana ana amanii ulaa qollofanii maqaa ijoollee as jirtu barreessinaan jaanii maqaa ijoollee barreesse ol deebii maqaa ijoollee barreessite gabbaasinaan jaanii ijoolletti himee gabbaane dura Jawaar Faarkuu qabna inni ka Jawaar Faatis haala mijjeessanii daayinee bakka isaanii wajjin ijoollee meeshaa qabadhaan hunjaanii nu baasanii haala turree mooraa keessa jechuu eega manaa baanee san booda waayitaa kajaanii jira zoonii biraa jechuu abboo Shibaat Faayis nu wajji baasanii warra sadii irraayis warra himata Iskandar Naggaa jala jiru warra dubartootaa nu biratti jiran zoonii shanii isaanis baasanii san booda abboo Shibaat Faa dura baasanii itti aanee warra Iskandar Naggaa baasan baasanii san booda nu baasanii ogguu baanu immoo uummanni eessaa akka dhageen beenu uummanni baay'een dhufee qaalittii fuula dura dhaabbataa ture. Na akkaataan uummanni itti bu'u akka haala lafaan dhaa ture akka malee bakka nutis gammannee miira akka tokko seennee. San booda baasni kanuma poolisii nu fuudhee ka waraanaa ka mooraa jechuu nu fuudhee bakka nuti barbaannu nu geesse boolee bulbula. Nama mana maatii Jawaar ijoolleen eegdotaa buutee anis achitti dhufanii maatiin hiyya mana fuudhanii amma maatii wajjin jira. Mee eenyufaatu eenyufaatu hafe Shamsaddin eenyufaatu bahee namoonni ba'an hagamii lakkoofsaan ka bahan eenyufaatu hafe? Maqaa namoota beekamoo. Maqaa namootuma yaadattu warra bahan keessa. Tokko qabee aanaa Shamsuu taatu. Itti aanee Guutuu Mul'isaa. Amaan Qaalluu. Alamaayyoo Galataa. Mallasa Dirribsaa. Okay. Warra eegdotaa immoo Bashiir Hussein. Taamiraat Hussein. Sabbooqaa Qaaqoo. Kennee Gurmeechaa. Daawit Abdataa. Boggaalaa Dirribsaa. Okay, ijoollee ta'an keessaa kan nambisee Mastoo Arrittamaan bakka kana jechuun nama 13 baanee. Waayitaa kajaamu jira achi immoo Dajanee Xaafaa fi Arafaat Abubakar Tochibee waliigala nama 15 nuti. Warri himata Jawaar jala jirru immoo nama 20 waliigala. Nama 20 jedhaman keessaa 15 baanee jirra. Shanan Jawaar biratti namni hafe nama 2 Guutuu Boonaa fi Boonaatti Bileetii fi Geetuu hafe. Saajjiin Geetuutu hafe. Isaanis amma ba'uu jiranii akkaataa ibsan miira keenyatti ibsan ammaan sana hin beenu akka jechuun surprise taane waan hin eeyne. Garuu nuti ni baasee namanne ture ni shakkaa ture beektaa sa'aatana maaliif dhufanii jennee shakkaa ture ogguu as baanu mana zoonii keenyatti aanee immoo waayitaa kajaamu jira bakka abdiillee faan jiran abbooyi Sibaatfaan bakka jiranii. Abbooyi Sibaatfaa keessatti gabbaasan akka akkuma suduudhaan karaa manaa nu geggeessan bakka barree. Sampooda achi siinee zoonii dubartoota biraan oloo mana Jawaar Faa mul'ata konkolaataa achitti agarre konkolaataa guddaa sun jechuudha yeroo ta'an mana murtii Jawaar Faa geessu sun federaalarraa dhufa duraanis hamooraa sun ta'e federaalarraa dhufa. Sana arginaan bakka akka baanu beenee ogguu baanu immoo maatiin nam tokko guban qabu eessaan akka dhagaan hin beenu ulaa dura akka malee namni baay'atee guutee jira akka malee iyyaa turanii. Akkasitti seennee egaa alhamdulillah yemma mana gallee jirra. Dajanee waan gaafatte yoo qabaatte gara keettiin deebisa Shamsaddin. Dajanee na dhageessaa? I think Dajaneen mute irra jira ta'ee hin beekne. Okay, Dajaneen bilbila kallattii irraa I think Finfinnee irraatti bilbilamaa jira. Mee Shamsuddin irra deebiitii uummata Oromoo kallattiidhaan hordofaa jiru uummata Oromoo waggaa tokkoof oliif erga isin mana hidhaa seentanii kaasee gama adda addaatiin sagalee isinii dhageessisaa tureef gama adda addaatiin qaamonni galatoomaa jettuun yoo jiraate carraa kanatti fayyadamii waan jettu sirraan dhagahaa Shamsaddin. Dhugaa uummata hunda galateeffatu uummata Oromoo haalaa fi keessa jirullee dura Rabbiif galanni haa ga'u. Itti aanee uummata Oromootiin galatoonfatu barbaada. Uummata Oromootti aanee maatiileen galatoonfatu barbaada.
maatii dhiiressa yoo maqaa dheellee hedduutti tola ture adadaati Aminaa Mahammad nama jedhamu. Nama waggaa gaafa hidhamne irraa gaammaa deddeebi'aa na wajji laffaa turte. Innaa uummata Oromoo baay'een galatoofadha namni jirus maqaan ta'uun irratti ulfaatus nama baay'ee kan deddeebi'aa nu laalu nama baay'ee hedduun hojjetee jiran hojii rakkate. Maqaallee dheefitu daddabuu baay'ee hunda isaanii walumaa galatti hunda haalaan galatoonfatuun barbaada akka maaliitti akka hundattu. Kaafee suuta deebina bal'inaan. Hayyee ani gaafilee koo xumuree jira. I think Dajaneenis dhimmuma kanaaf Dajanee yoo na dhagaa jiraatte hin beeku. I think Dajaneen dhimma kana I think nama biraa qabatee dhufuudhaaf yaalii taasisaa jira. Dhumarra kun na hafee kana jechuun qaba yoo jiraatte namoota si hordofaa jiraniif namoota si daawwachaa jiraniif carraa kana fudhadhuuti. Egaa guutuu ka ta'u hooggantoonni keenya gama adda addaatiin manneen hidhaa adda addaa jiran gaafa hiikaman jenneerra guutuusaa celebrate qaboonu achi booda wantoota jiran kallattii ilaalleetti adeemnaa dhumarratti kana jechuu qaba kun hafe ka jettu yoo jiraate itti fufi Shamsaddiin. Wanni jechuu barbaadu yoo jiraate tokko qofa. Uummanni Oromoo hidhaarraa qabee nama lakkoofsaan lakkaa'amu malee uummanni Oromoo baanee akka jirutti uummanni Oromoo mana hidhaa keessa jiranii. Amma qabee warra hooggantoota kaafaawati warri hooggantoota abaa'ollee jira. Akka Lammii Beenyaa fa'aa Abdii Raggaasaa fa'aa jira. Mikaa'el Booranfaa. Hundi isaanii tokkotti makki jiranitti warri hooggantoota abaa'otis kaafaawwatis jala warri jiran hanga qabaleetti warri jiranis hundi isaanii tokko warri jiru guututti boo qabanii Oromoo baay'inni Oromoo hagam takka geedaa jiran namni beekaa. Jawaarfatti aanee kajiru hundi warri kaafaawwatis warri abaa'otis hidhaadhaa ba'uu qabanii qabee qofatti gammadu miti haafillee uummanni Oromoo gaafatu qaba maaliif afaan jee bakka jiranii gaafatu qaba nuti saga dandeenya baanee jiranii falminaa fi ammarraa eegallee falminaa fi uummata Oromoo alaa fi keessa jiran ammallee irra deebiitiin hunda isaanii galateeffatu barbaada hunda isaanii. Hayyee hedduu galatoom Dajanee dhaamsa yoo qabaatte dhaamsa yookaan gaafii yoo qabaatte Shamsaddiiniif. Shamsaddiin jalqaba irratti hidhamuun sirra hin turre siisaa ta'u warri kaanii garuu mana hidhaa dhiphoo sana keessaa baga nagaan baaten siin jedha. Baga nagaan gammaddan isinis baga uummanni Oromootis baga gammaddan. Gaariidha gaatu fitteertaa amma uummanni Oromoo kan mana hidhaa keessa jiru hundumtuu bahutti gammachuun Oromoo guutuu akka hin taane